waggaa dabre lubbuu fi qabeenya dhaban hanga ammatti gargaarsa malee ala galaa jirraa jaan akka jiraattonni Qunjaanitti erga shiftoonni Affaarii daangaa dabranii lolan irratti baranii lubbuu namoota hedduu nurraa galaafatanii manaa fi qabeenya keenyas waliin gubanii as jiruu fi jireenyi keenya ammallee nuuf hin deebinee jaan gargaarsa Oromoo akka barbaadanis dhaammatan. Har'a qubattanii haala qubattanii maaltu jira? Mana kan kaya doka durang ko batis. Es. Daka ona gadi. Ona gaditi sun sanirra ci akatani as ko batani befara. Amma khunis gubanu ma afar mana sanirra gubde. Gubana inne gubela. Inne gubana ma inne gubana. Matak waya iraq amnual waya mud iraq amnual hamanu timban anaga ojane bolejan roda jani nu tahakkanani harkate waqabanne mal gam matak hani citan kobe mana tudura kobe mana nama de bedi de irumala nami wara kana fese kobe mila tudura kan garmatte awaya guranu lakke ila kobe da ila kamni nama kobe kobe ungurra akkanamatti xesaabane akarabbi ko baka mutti waya ta kanam to kafu dan kana biragani mutti na kana duran kurdi la mala ko bana kanne to mayani sai fira yani wa ta kafu dan ne ga matak wa na kaji ti su kana la firu makaya nu to jana na kana nuti irte to fira afanne mala akkan matti ka sabani sharawani ma isin ko tumman nu kan ni kana ko kan ya garaji ti ci inna ba takkan ka Shiftoonni Affaar yeroo garagaratti lola irratti banuu kan dubbatan jiraattonni kunneen yeroo ammaa lolli jiraachuu baatus dahoo mataa jalatti qabannu dhabne alla loon wajjin galaa jirraa jedhan kanaafis Oromoonni akka dirmataniif gaafachaa jiru. Meeshaadhaan nu gargaaru xiyyiitiin nu gargaaru kan duraan jiru. Meeshaa jechuun qawwee jechuudha. Kan namatti leewu. Humna namallee kun barbaachisa. Namaas. Ewan miidhaan keenya jalqaba ardaa fooqa jedhanii marsaa namni jalqaba irratti lolama keessa nama hedduu dubartoonni waraananii qabsoon namaa baatee akkuma beekamu Oromoonni baaseensa as keessa jiran kaala jiru gurra nu kanneen dhaggeeffatu marsaa lammaffaa illee deebinee asumatti lolamnee lafa lafa Oromoo irraa muqaanuu ni galaksuu asumarratti ilaa amma asirratti wareegama kan abiyya keessa fi kaalallee uummanni Oromoo ta'e bakka kana rakkoon akka jirtu hubatee gurra nu kanneen akka deeggarsa nu godhu deeggarsa gartee diinagdeefis qaama dhimmi ilaalchisuun taaf dabarsee raatu akka nu gargaaran barbaannaa rakkoon keenya kana adaraa rabbi Oromoo tan nu dhaqqabaa jechuu barbaanne. Hagayya 8,2019 ganduma kana keessatti shiftoonni Affaar irraa tahan bariisan lola irratti banuudhaan lubbuu namoota 7 galaafachuun isaanii ni yaadatama.